سافو تجرا عادات تجرا سرنات تجرا قدات تجرا سبني قدام كون وان براهو جتشو وسوق أبو واي سري راجزي قديبي هاسو هدونا مكان فتشيسا قالوا بتشو هدو مالي في الدنيا لك تجر يولاني فكينيا بيوتا قدودا كي سلام دنديسن الدنيا مال رتي بيزي أكتاتي يولاني جراني في نتيو مال تجران الدنيا برد إيسا أولوما تينيا وبيوما أولاتو يولالتن وانو تقولي جروخا نقولي تنجردو سالفو واني تجرو الشيء مدعي تشوار باليتي علمي نما جريني نما خيسا سينو قوم كماهم كب نمني وان بربادي قدو وان برباني إيسو مرقل منما تقوتي مرقل نما واني قدو وصوين تنجرجو اسني قالي وانا كنا خانا بودا اتن ديبنا بليس وان اسن رافو قدو عني اسن اتنما نيفو قد واني اما انقدا في وان خليف وتانين جزي وليفيدا سلاواي سوا واي أمتا واي أورومو سلاكتي عصويتا والله دورو بيلي سومني بار دورو بيلي سومني على باقي يتابني سلا أكوما وانا ما دبينا ما جرينيا نما تفقوك أمتاني ها جرينيا نما تفقوك أمتاني وليفيدا سلا واي سوا خيساني واي أمتا أورومو دا maal sabni keenya keessa jira sila waa'ee diinagdee ummanni Oromoo akkamitti guddatu qaba ummanni Oromoo akkami walii galu qaba ummanni Oromoo akkam ta'uu qaba sila waltaatan tokko waan isin galchine keessa seentanii yeroo guddan namni aslan jireenya namaa keessa seenu nama jireenya isaa jiraatee hin beekne jechuu barbaada akka fedhe walaa godhu akka fedhe haa ta'u namni tokko yoo itti tole akka fedhe haa ta'u nan dhibu nan galchuusi ani nama mirga kiyyaaf falmadhu mirga namaa hidhiibuu jechuudha. Isini galemti mirga fi dirqama baru qabdan dura mirgi kami dirqamni kami jechuu qabdan. Waan dirqama irratti hin argamne waan dirqama irratti hin argamne waan mirga nama irratti dhaabbatanii nama dirqisiistan kun immoo sirrii miti. Kun dhaabbatni amma dhaabbatni irraa isini dabru jiru OMN dha. OMN maakii Orroo Shuguxii Oromoo irraa. Shuguxiin Oromoo gizee hunda gizee ajandaan samitti olkee dhuftee irraan dubbatu takiin irraa hin xinxaltu eega dubbiin qabbanooti booda xiqqishoo waan itti fakkaate akka miidiyaa isitti irraa dubbatti malee sa'aa addunyaan oowwitetti miidiyaa kiyya yoo oowwee waliin ni dhukkaa miidiyaa dhukkaasu san immoo hin barbaaduan saniifin akka Shuguxii Oromoo takkatti waa'ee saba kiyyaa waa'ee ummata kiyyaa ummanni kiyyaa tiktaakiin kash jechuu jira jechuu tiktaakiin waqii soo giddan qabne ta'u jira tiktaakii keessan hundi keessanuu sa'a amma raakaa isaati dhaamsa eega dhaamstan booda buufadha akka haarootti eega buufattan booda apdeet godha akka haarootti jechuu ammarraa eega san dhaamsaati natti deebi'a tiktaakii keessan dhaamsa soomanni hiikaan jechuun sheexaanni hiikame Kairoti kami mal isa asal warra kazettan garu tiktaaki keessan warri nalaalaa jirtan isuma dhugaa rabbiitiin isininja tiktaaki dhaamsa kaaroti warri maqaa keessan faaxumaate faaxiyyee godhadhaamuma maaliif qubee takka tiidaa maqaa keessan hundarrattu qubee takka idaa anilee itiinda qubee takka idaa maqaa keessan hundarrattu xiqqishoo yoo qabbanoone jeeti isinigale miti saakatu waliin oowwinetti miidiyaan dhoowuf deema waan ta'eef maqaa keessan hundi keessan warri abdii taatan abbaayee godhadhu ammuma warri nalaalaa jirtan qubee lama sadiifaa itti idaadha tiktokii dhaamsa akka haarootti buufadha fooloo keessan warri fooloo nagootan fooloo narraa kaasaa deebisaati fooloo natti ergadha okay anis warri friendii warri fooloo isinii deebisa isin irraa kaaseetiin isin irratti deebisaa jechuu maaliif xiqqishoo update wal godhuu qabna xiqqishoo wal jijjiiruu qabna waan ta'eef isinii galee miti ka'een akkana isiniin jechuu jiru mana faa jijjiiradha warri gastii namaa seenuu turtan laayifii banadhaati koottaa amma isinii galee warri laayifii moo gizee hunda seentan laayifii seenuu dhaabaati gastii seena xiqqishoo yoo akkanatti wanni taane malee hin ta'u tiktokiin balaa buusaa jira waan ta'eef ani waan isin fayyadu duraan dubbataa jira isin galee waan isin fayyadu malee waan isin fayyadne irraa hin dubbadhu okay sanumaafu isuma dhugaa rabbiiti yaa dhugaan no koofdina wallahi waanuma dhugaati ba hin koofdina maaliif akkaataan itti jirru akkaataa hedduu nama qaanyeessuudha akka
akkaataa hedduu nama qaanyeessu. Fakkeenyaaf amma ganama subii tokko hirribaa keetiin nama biidoo natti erge. Ajandaa uumuu qabna jaan namni sun. Ajandaa maalii uuman? Maakiin heerumuu qabdi. Maakiin heerumuu qabdi jaarsa barbaannaa fi jaanii. Laayifi mee maal jechuudha yaa saba? Yaa saba Oromoo maal jechuudha mee amma? Laayifi seenanii ajandaa baasuu qabna maakiif jaarsa barbaannaa. Naa barbaadaan isiniin jee. Ani jaarsa amma sa'aan jiru kanatti hin barbaaduun jee malee an jaarsa dhabeen jee. Naa barbaadaan isiniin jee. Mee maal jechuudha waan nama galchine keessa seenanii jaarsa maakiif barbaanna jaanii wali qabamanii haasa'uun. Mee maal jechuudha? Kun amma sirriidha sirrii miti. Waan ta'uu hin qabne namni tokko saamma jiru kana keessatti namni tokko heerumuu hin barbaadu yoo je'ee taa'e mirga namaati. Dirqiitti barbaannee ukkaamsinee qabnee itti kan naanni jirti hin jirtu bara. Hin jirti akkana hin jiru. Maal jechuu diktaatarummaan akkana? Maal jechuudha jaarsa barbaanna jettanii fi asirra deemtan? Mee na hima. Ani keessan ture gastiisanii. Mee maal jechuu? Amma shugguxii teenya kannuu qabna. Shugguxiin amma ilaama nu obsitee jirti. Isinis amma xiqqishoo yoo ol kaateef dubbii gooti maal jechuudha? Maal jechuudha? Maaliif waan isin hin galchine keessa seentanii dhabar? Waan sirriitii miti namni nu dhagahin. Namni nu dhagahin. Anaaf isintu wal beekaa jee miti. Anaaf isitu wal beeka anaaf isintu wal beeka. Namni nu dhagahin waan itti jiru kan. Qaanyiidha wallaahi isin hin jaa qaanyii. Waan yoo dubbatuuf illee hin taane waan hin fakkaanne waan hin tolle jechuudha.